Masariitii keessan saaqattanii yeroo ammaatti kan nu hordofaati jirtan kabajamoo daawwattoota keenyaa akkam jirtu. Yeroo ammaa an Abdii Fiixee Dagalee miidiyaarraa akkasumas waa'ee koo Muhammad Adamoo Oofraayiddaa Kaameraa Tigisti Muradaa Fuula Entertainmentiirraa waliin ta'uun keessummoota addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kan jiru as magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC keessa. Egaan mee gara Oofraayiditti Muhammad. Abdii akkuma jettee wallistoonni keenya beekamoon kun urjiiwwan sabaa karaa dheeraa deemanii galaana qaxxaamuranii yeroo duraatiif tokkoon osoo hin taane nama afur ta'anii biyya Ameerikaa kanatti nuuf argamanii jiru. Namni keenya baay'ee gammadee jira. Bal'ina isaanii maalaan hima? Tigisti mi'aati. Egaan artistoonni keenya kabajamoon as Abush Zallaqaa, asirraan Nugusuu, asirraan immoo Jaamboo achi hojjetan Hacaaluun nu bira jiranii. Uummanni biyya alaa jiru kun qaaman biyya alaa jiraatu malee yaadan Oromiyaa jira. Oromiyaa kana immoo sin nu fiddanii dhuftanitti jennee hawwii guddaadhaan sin eegaa jirra. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftan sin jenna maqaa Fuula Entertainment, Oofraayid akkasumas Dagalee miidiyaatiin. Egaan nuti biyya alaa keessa kan jirru Oromiyaa nu fiddanii dhuftanii jennee yaadnee jirra. Mee isin immoo akka artistoota Oromoo tokkootti galaana ceetanii yeroo gama kana uummata keessan yeroo dheeraaf isinirraa citee ture kana qunnamuuf arguudhaaf dhuftan mee maal nu fiddanii dhuftan? Abush sirraan jalqaba. Duraan dursee baga waaqii akka walii arginu nu godhe nuti dhufaansa keenyaan guddoo gammadneerra seegalee kanaan dura carraas dhufuu fi waan guddoo yaadnee turre sun milkoofnee amma immoo yeroo isaa ga'ee milkaa'ee as dhufuu keenyaanii gaafiin qabdu guddoo gammadneerra. Anis akkuma bushileetti carraa kana baay'ee artistoonni Oromoon argannee hanga ammaatitti amma argachuun keenya baay'ee gammachuu guddaadha. Kanaaf gammata keenya kanaas jiru kana sirriitti bashannansiisneerra. Jaamboo mi'aati immoo qophii kamii gootanii dhufuu waan tokkoo gammachuun waan tokkoo namni keenyas gammadee jira. Isin immoo karaa keessanii yoo dhuftan immoo maal goona jettan maal fiddanii dhuftanii? Egaa nuti galatoomedha qophii kana amma waltajjii kanaaf miti kan goone piroosesa kana argamu jalqabne waggaa afurii qophii waggaa afurii qabna jechaadha. Kanaafuu magaalaa keenya wanti nama shakkisiisu hin jiru. Baga nagaan beekdan baay'ee gammannee jirra. Waltajjii irratti agarra kan rakkinan qabu. Isaan anillee waan kanaan jedhu waan isaan jedhan irraan adda miti. Akkuma isin jettanii nuti kan dhufne Oromiyaarra. Oromiyaa gaa nutu gannee dhufne isiniif inneen dhufne. Waa'ee Oromiyaa garuu isin caala quba qabna jechuun nan danda'a. Inni guddaan hawaasni Oromoo akkas jiru quba qabna. Gartokkiin hawaasa Oromoodha. Nutis immoo carraa kana argannee isa kallattiidhaan argannee bashannansiisuudhaaf qophii keenya xumuruu qofa otoo hin ta'in hawwii waggaa dheeraatiin as dhufnee waan ta'eef baay'ee gammanneerra. Mee fedhiin sirbaa kun waan uumamaan namni argatee ijoolleen akkuma dhalatteen sirba eegaltu moo waan shaakalaan dhufu? Nugusuu sirraan jalqaba waan dhiyaattee teette. Kuni shaakalee barbaachisaadha. Garuu uumamaan kan waaqarraa argatu jechuudha sagalee. Na shaakalaan fooyyessite jechuudha. Akkasuma fakkaata. Mee Jaamboo ati maal jetta? Ani kan hin jedhu jechaan akka kootti sirba yeroo akkanaatiin jalqabee gara muuziqaa yeroo akkanaatiin seenee jechuu hin danda'u. Meebii kan jechuu hin danda'u baandii keessa seenee ta'u baandii harkaatti wanta jira dhaabadhee sirbuu kan hin jalqabe yeroo akkana jechuu hin danda'a. Saniin ala garuu daa'imummaa irraa kaasee walaloo fidanii hin barreessaa karaa qindaawaa ta'een isaa ta'uu baatu malee mana keessatti maalleen sirbaa gandarratti haa ta'u mana barumsaatti haa ta'u karaa adda addaatiin sirbaatumaan guddadhe daa'imummaa kootirraa kaasee garuu baandii keessa seenee ta'u kan hin sirbuu jalqabe baandii guutuu jeen bara 1990 tokko akka lakkoofsa Habashaatiin itti fakkaata naannoo sanatti kan hin jalqabe akkasitti inni seenee gara artiidha. Ogummaa kam keessattuu namni nama ilaalee fakkeenya godhatu qaba. Barsiisaa soo ta'ee
artistii soo ta'ee waa hundarratti abaluu kanan laalee abaluu kanatu fakkiinaa ta'ee isa laaleen ka'ee nama jettu qabda Hacaalu. Garuu jalqaba nama fakkeenya godhachuu keen dura namni kamuu gaafa gara addunyaa kanatti dhufu gift of nature kennama addaa ta'e waan waaqarraa kennamuuf natti fakkaata. Namni sun kennaa isaa sanarratti dammaqee irratti garmalee socho'uudha. Kennaa isaa sanarratti dammaqee gaafa exercise godhu successfully ta'a jedheetiin yaada. Anis kennamni koo muuziqaa taatee isarratti carraaquun jalqabe. Garuu haa jalqabullee malee namoota kennama addaa kana qaban yookaan kennama an muuziqaa qabu kana warra qaban warreen na dura jiran irraa fakkeenya fudhachuun dirqamuma dhalootaa gatii ta'ee fi yeroo baay'ee dubbadheera. Anaa fi weellistoota afaan Oromoodhaan sirban hedduu nan dhagaan guddadheesi. An Daawitee Mokonnin hordofaa ture. An sirboota isaa ijoollummaarraa kaasee hedduu isaa imiteet gochaan guddadhee waan ta'eef yaadannoodhaanis garmalee kanan yaadadhu Daawiteedha. Isa jechaadha bu'uura. Akka lamni na birka jiru si galee waan muuziqaa fakkeenyaaf sirba aadaa namni fakkeenya si taa'e onaan jette jechuun uummata achuun keessa guddadhee dhaladhee si galee kanaaf uummatumurraa baradhee waan aadaa jechuudha. Gara muuziqaa ammayyaatiin ol dhuftu naaf gaafiin qabu kanan durallee dubbadheera. Dr. Artist Ali Birraa naaf keessattuu sirba muuziqaa ammayyaatiin isa argee jechuun is dhagaa guddadhe jechuudha. Inni itti dhaladhee guddadhe godin Booranaa fi Gujii keessa si galee Bulee Horatti dhaladhee Yaabaloo guddadhe Nageellee Booranaa guddadhe kanaaf godinuma Booranaa fi Gujii keessa dhaladhee guddadhe jechuudha. Sharraa fudhateeti malee. Dr. Artist Ali Birraadha. Naannuma tokkoosi ganduma tokkoosi. Jechuun inni Harargeetti dhalate Dirreedawaatti. Gandi isaatis ganda Qoreedha. Kiyyaas akkasuma. Fakkeenyi keenya adeeroodha. Kana gaabush Booranarraa dhufee. Jaamboo ati maal jetta? Anga yoo eenyu dinqisiifattanaan jette namoota ammaltu qaban kan dirqama isaanii tuttuquu malee akka abaluun taa'ee to'anni ka'e wanti yaadamuu jiru. Garuu daa'imummaa kootiin iddoon itti dhalbeetoo guddadde baay'ee miidiyaa falmaa argachuudhaaf baay'ee gaariin ture iddoo rimootiin ture. Sirbi reediyoo irratti dhaga'u garuu daa'imummaa kootti ani shawaa waan ta'eef xiqqoo wanta bifa shawaa qabu kanatti dadhaa. Daa'imummaa kootti reediyootti kan dhaga'u Laggasaa Abdii yaadadha. Wanti mataa keessaa hin banne. Isa ta'uu isaa jecha garuu moodeliin koo Laggasaa Abdiiti. Hacaaluun eessatti dhalate? Hacaaluun akkamiin bakka itti dhalate nu? Ani jidduu gala Oromiyaattan dhaladhee magaalaan ani itti dhaladhee Amboodha. Lixa Oromiyaa jidduu gala lixaati. Amboottan dhaladhee guddadhe. Abbaa haadha koo jalattan guddadhe. Achumattan barumsa koostummoo haga 12tti. Heddumanne albama koosammaa uummata bal'aa kana faana walla barsiisee eddan hojjedheen boodan Finfinneetti gale. Kana. Uummanni keenya kan biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus yeroo sagalee keessan dhaggeeffatu yeroo jechoota isinitti dhimma baatan kana hordofu baay'ee onnata. Mee maaltu kanaaf madda ta'e nugusu sirraan eegata? Jiruun sirba kana duratti sirbame kan uummanni akka jaalatu kan godhe sagalee dhalatti fakkaata malee sirboonni durummaanuu jaalatamaa turan. Sirboota duratti gaafa hojjetanii akka isaan beeku baay'ee babbareedu sirboonni duriidha. Saniif uummannis akkanatti jaalatan. Mee sirboonni durii hedduu jira. Sirboota durii sana keessaa isa kanaan sirba jettee akkamitti tokko isaa keessaa filachuu akka dandeette piroosesii sana osoo hin jalqabin dura isa sirbaa guddattee isuma yeroo keessa sitti tole moo guyyuma tokko ol kaatee dhageeffattee kun baay'ee natti tole nan shaakaleetiin hojjedha jettee hojjette.
Aayidiyaa sana biraatu fide. Garuu an sirboota kana abbaa kootii waliin dhaggeeffachaa ni guddadhe. Aayidiyaa sana biraatu fide sirboota kana hojjannaa gaafa naan jedhe baay'een gammade. Gaaffiin koo akkuma sila dubbatte ati baha Oromiyaa Hararge keessatti naannoo Dirreedawaatti guddatte ammoo abbi ta'u Wallaggaatti dhufe mee loqoda abbi ta'u sana abbi ta'u taate sirbuudhaaf akkamiin si mijate ijoollee dirree taate loqoda abbi ta'u sana fudhachuun hagam ture? Ani ijoollee Harargeeti garuu abbaan koo shawaa kana. Innaa sirboota isaa malee dhaga'u. Ijoollummaa irraa itti guddadhe. Sagalee isaa jechuun ijoollummaa irraa dhagaa guddadhe. Saniifin loqoda isaa fidinatti fakkaata. Yeroo baay'ee amma wanti argaa jiru isin dargaggoodha. Dargaggeessi bara ammaa kun immoo daansii fa'aa raappii fa'aa waan adda addaa argama ammaa. Isin immoo kanatti xiyyeeffattanii hojjechaa jirtan sirboota uummataa kan durii sanaa ammas kan uummataa osoo hin taane kama aadaa sanayyuu xiqqoo wayyeessaatii osoo aadaa isaallee gadi hin dhiisin hojjechaa jirtan. Kanaaf maaliif karaa san deemuu filattanii daansii fi raappii fi maalii kanatti osoo hin ce'in? Dhugaa namni jechuun beezii qaba beektee waan ofii isaatii qaba. Jalqaba waan ofiirraa kaata. Waan ofiirraa kaatee kana waan sanaa akka inni jalqaba uummatuma soosaayitii keessaa baatee biratti at least fudhatama argachuu qabda. Yoo dandeettiin murteessaadha beektee aadaa kee kana akka addunyaattuu beeksisuun hin danda'ama. Dhugaadha. Fakkeenyaaf nuun uummata Oromoo qofa kan otoo hin ta'in kan nu dhaga'e namoota ollaa Oromiyaa jiran kanatu nu dhaga'aa jiran. Kanammoo kan fidee natti fakkaata. Akkaataan nuti aadaa uummata keessaa baasne kana daran xiqqoo shigaa waan ammayyaa kanatti mammakne gaafa fuulletti baasnu kana jabaa dirqama jaallatudha Oromoo. Jarreen warri afaan Oromoodhaan nageenye kun warra ollaa keenya jiran illee akka dirqama fudhatan godhe jechaadha. Inni guddaan murteessaan waan qabdu kana uummata siin beekne dura fiduudha. Erga sana sii fideen booda isuma jabeessite akka kaanirra aanu gochuudha. Seegalee amma warri akka daansii kanaas hojjechuun hin danda'amu. Innis waan badaa ta'e otoo hin taane garuu gaafa akka daansii kana hojjettu guutumaan guututti kan keedha jechuun in ulfaata. Kun maali? Jarreen abbaa warra daansii kanatu gaa sirra aanan jechaadha. Isa promootu gochuu waan hin barbaanneef as parsanaalii ani. Fakkeenyaaf waan Abbush hojjetu tokko nan jaaladha. Ispeeshaalii isa aadaa Booranarraa walleen aadaa hangafa keenya Booranaa kuni sirbameera kanaan dura. Garuu inni immoo waan dhugaa ta'e waanuma soosaayitii sana keessa jiru gaafa akka gaariitti hojjetu amma akka bareedu hundi keenya argineerra. Kan wallee sana jaalate immoo uummata Oromoo qofaa miti biyya keessatti nan arga. Warreen akkuma dura siin jedhe kan isaan illee dirqama akka jaalatan. Aadaan naannoo sanaa amma akka dhokatee jiru gaa hojii Abbush irratti argee jecha. Gatii kanaaf innis immoo bu'aa gaarii qaba waan ofii kana gaafa fuulduratti baastu. Lachuu gochaa jirtatamma isa aadaa sana amma sirba lallabaa sana yoo fudhattee ilaalte akkuma jirutti achi si geessa. Nama aadaa sana keessatti guddate namoonni keenya biyya alaa kana ta'anii waggaa 20 waggaa 10 kan biyya dhaqanii hogguu sana ilaalte ni bocca. Because Oromiyaa margaa jirta. Sana qofa osoo hin taane isa daansii akka kilabillee jira. Lamaanuu gochaa jirta. Mee isa kana hogguu gootu yaanni isaa maali yaaddeeti? Kanas gochuun qaba jetteeti moo sana lamaan keessa immoo kan irra jaalattu jira? Jechuun abbo sirbaanii waan hedduu ibsita sigalee gaddallee jaalalallee aadaallee hundumaa hin ibsita.
sirbi ammayyaa naaf haaraaniti sun jechuun qiyya sirba aadaa kan dura sitti meera sigalee sirba aadaa dhagaa guddadde sirba ammayyaa Booranii yookaan Gujii korgubbaa teetu ammatiin raap reegee ka'eetu kana naaf akka ammaan kan si waliin haasa'u kan naaf salphaa sigalee maaliif jechuun ani jechuun amma warra seenaa qoratuuniti malee seenaa qoratanii reegeen raagaan achi hin dhufe dheeyyaata akka kiyyaatti jechuudha yoo callisee yaatu Booranii yoo dubbatu akka muuziqaatti fudhata ritmiin haasaa yoo haasa'u fakkeenyaaf abbootiin nu yaada geenye dubbisuulleen akkana sullee akka dubbate waan aateettumaan Terregdee yaadde. Kanaaf sigalee sirbii ammayyaa guddoo fagooniti nuuf baasu lammaffaan immoo afaanicha takkan bal'aa sigalee afaanii Oromoo bal'aa hintaa waan hundumaaf hintaa raap reegee rook waan feeteef yoo atin ittiin hojjatte jechuudha sigalee fakkeenyaaf jechaan inni yeedaloo kiyyoolii kan hin deemne Wallagga keessa fudhachuun danda'a. Waanuma sun kan ibsu jechuudha. Yeedaloo kiyyaaf ka ta'u. Shawaa keessa, Arsii keessa. Kun bal'aa garfee dandeemtee hojjechuu hin dandeetta sigalee. Kanaaf ani ammayyaallee hadallee waan an hojjedhuufi afaan Oromoon fakkeenyaaf Oromiffaanii akka jabbi garaatu si baktitan ramisi tadhaa guyyaa aduullitan faduulli darbatiin qabban qafarsitan meeshaa bugatala juwwal jubbitan akkamsi meeshaa jubbisatu hojjetan imimmaan hiyyeessaa tarkaafate deemte waan Booraneetti keessatti taasisu. Jalqabuu fennaasis. Isa Booranaa sana keessatti guddatte keessa kee jira. Isa reegee fi kana immoo laaltee amma tokko walitti siqsitee ammayyaa sana gootee wal simsiisuudhaaf kophama kee hojjettamoo nama si gargaaruutu jira moo akkamitti hojjettame? Mee kilippuma ammaa jette kana yoo fudhattee irraa nuuf himte hogguu sana hojjettu wal simsiisuu kana akkamitti hojjette? Jechuun tokko kennaan si feesisa muuziqaa hojjechuuf akkasimi. Kelmsuni shakala ni fidda kun duratti iyyuu dubbatameera. Yoo atin waan tokko waan haaraa tokko waan atin haaraa hojjetullee waan jiru irratti fakkaatu waan dura jiru karaa qajeelchita jechuun karaa fakkeenyaaf ati namni gaafatta walaloon kun akkan deemu malee yeedaloon kun akkan deemu malee warra muuziqaa beekuliini inaasufta an duraani namni akkas na qajeelchee maan jedhee akkasin deemu maltee yookaan raagaa sirbuu maltee yookaan aadaa sirbuu maltee namni na gorsi hin jiru. Afumaa kun. Yaa duraan eessitti meeraan dhagaa guddadhee nu dhaabate. Kun jechuun akkaniin meeshaa waliin wal baruu na godhu akkaniin seera muuziqaa beeku na godhu aadaa sun akkamiin geessaa waan akkamii keessa makaa waan jedhu suni eegi suni akka garbaandichaatti seenee jennaan qaqqajeelchaa dhufu malee namni na gorsi akkan godhi kan akkan godhi kan akkan sirbuu malte kan akkan godhu malte namni naan jedhe hin jiru. Eegi baandi sun keessa galee Akiliiluu Taaddasee jedhanii baandi keessa jechuun riidari baandi suniiti. Kanaaf isatti akka nu hojjannu nu godhe kanaaf malee yoo ka'u namni na gorsee kan hojjedhu ammayyaa hojjedhu aadaa hojjedhu namni naan jedhe hin jiru. Anunu achum keessatti of arge. Kabajamoo daawwattoota keenya egaa qophiin addaa asitti artistoota urjiilee Oromiyaa kana wajjin gochaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Egaan akka laalutti Nugusuu baay'ee macallisteeti. Baay'ee sagalee kee dhagahan jiru. Abdii maal hojjee jetta? Yoonni callise maal godhu? Si gorfatamoon talo suma fedha keeti fedha keeti. Maal himte maal dhaamte? Anaaf jara keetiif maaltu isee fageesse mana isee baasee miidha fageeffachiise. Egaa falli maali
Tollimani reemanna uumalla maltee. Shaggeen fagaattee. Galatoomni gusuu biyya kamatti nu dadhabsiisa ture. Kana booda yaaltu jedhee abdii godha. Nan shaakala. Gaafii biraatti dabarraa haasaa keenyatti fufna. Yeroo kilippii hojjettan Jaamboo kan keessan qofa odoo hin taane akkuma waliigalaatti kilippiin yeroo baay'ee hojjetamaa jiran babbareedan kan ammayyaallee kan aadaallee baay'ee fooyyaa guddaatu irratti argamaa jira. Haa ta'u malee wal simsiisuu aadaa fi ammayyaa kana keessatti yeroo tokko sirbuma aadaa shubbistoota uffata aadaa uffatanii bareedanii dhuma aadaa shubbisaa jiranuu keessa makamaa akka daansii maal kun. So inni dhiibbaa akkamii qaba? Gaarii moo yaalaa jetta? Isinoo yeroo shubbistoota filattan sirba keessanii shubbistoonni kun orgaanaayizii ta'anii jiru moo namootuma fedhii qabutu akkasumatti itti galaa akkam yaaddannan jedhu mee bal'inaan nutti. Tole amma aadaa fi ammayyaa kana wal faana hojjechuun hubaa qabaa yookaan immoo hubaan qabu jedhee akka maatsitti tokko irratti tokko lama ta'anii tosii hin deebisu. Maaliif kun aartiidha. Tilmaama mataa kootii garuu sittan hima. An akka yaadutti ammayyummaan illee barbaachisaadha. Aadaanis barbaachisaadha. Garuu sayyoo gootu seera aartiitti maal jedhaa uummata kee fuulduratti meetira tokko irra taateetu uummata kee hoogganta. Uummata kee keessa yoo taate wanti uummata keetiin adda taate jirtu uummata kee barsiisaa hin dandeessu jechaadha. Yoo immoo meetirii tokko ol taate uummata kee harkisaa deemuu hin dandeessu si harkaa ba'u jechaadha. Ati gattee deemteet akkuma isa biratti jettan san aadaa biyya keetii osoo hin taane aadaa weestii raappii fi raagaa maal keessa hin haftaa uummanni keessi fuuldura si hordofuu hin danda'an jechaadha. Kanaafuu meetirii tokko irra taate qabdee deemtee karaatti agarsiisatoo aadaa keessan gara ammayyummaatti osoo bifa aadaa keetii sana osoo hin gadhiisin shawaa yoo ta'e bifa shawaa sana osoo hin gadhiisin meeshaa ammayyaa keessa galchitee hojjechuun dirqama. Yoo ammayyummaa san sirumaan barbaadu jette maasinqoo nan jaaladhaan. Maasinqoo qabadhee hafu garuu barbaadu kiboordaan sirbaan jira. Sigalee ammayyummaa san hin barbaadu jette kiboordii san gadhiisuu malee. Kanaafuu baay'ee sirraa fagaattee hin deemini sirmas immoo uummatatti makamtee akkuma uummanni gaafa irreechaa sirbu dhiichisu sanitti hin dhiichiftu. Garuu immoo biraa gattee deemteetis akka warri weestii kun sirbutti raappiidhaan maal gattee gattee biraan deemtu. Kanaafuu fageenya dhiyoo ta'e irratti akkasitti hogganaa qabdee deemus seera jira. Wal keessa makaniitu hojjechuu kan jedhu egaa yerumarraa yerootti si galee wanti barachaa deemu tokko hin jira. Fakkeenyaaf yeroon ani fi Hacaaluun kilippiitti hojjennee fi yeroon Abbush kilippiitti hojjete yeroo garaagaraati. Garaagarummaa Abbush na gargaaraa garaagarummaa waggaa tokko natti fakkaata. Yeroo ani fi Hacaaluun hojjennu sanitti humna keenya guutuu fixanneet wanta jiru hundumaa fayyadamnee gama faayinaansiitiinis kan jiru akkas jennee wanni wenneetu kan dhumaa jennee hojjennee waggaa tokko keessatti Abbush yoo hojjetu garuu wanta nurra wayyaa tokko gama kilippiitiin fidee dhufeera. Nus amma erga sun hundumtuu dabree booda immoo teekinooloojiin amma irra geenye kun ammoo osoo hojjennee waan san wayyaa tokko hin hojjenna. Garuu gama aadaa fi ammayyummaa kan jedhu kanaan wanti Abbush irratti argeetu anillee itti gammade tokko maanni kanaan booda aadaa yoon hojjedhu aadaa qulqulluu godhee hojjechuun barbaada. Maybe san jechuun shaamaa fi miila duwwaadhaan hojjedhe jechuu miti. Miilli duwwaan dhabuudha malee aadaa miti. Abbaa Jufaar mukallee xaladee tokko godhachaa ture miti bara san keessa miilli duwwaan deemni si galee. Kanaafuu ammayyaa yoon hojjedhu uffata ammayyaatiin hojjedha. Aadaa yoon hojjedhu immoo uffata aadaadhaa kan ammayyummaadhaan hodhame. Akkas godhee hojjechuu baay'ee gaariidha. Kanaan wal qabatee shubbistoota irratti wanti hojjetamaa jiru akkamitti filattan sirbi keessanii ergaa gaarii qaba. Baay'ee istaandardii isaa kan eege shubbistoota wal simachiisuudhaan ammam ulfaata ammam argachuun irratti dhimmamtu. Akka yaadutti kanaan dura akkuma nuti tolatti hojjechaa jiranitti fakkaate maybe amma humni keenya murteessu hojjechaa jiranitti fakkaate maaliif akka nan barbaadu tokkotti yoon jedhe akka barbaadu sanitti maybe kafaluu hin danda'u ta'a. Wantoota adda addaa dhabuu dandeenya. Kanaafuu wanna barbaadnu san amma dandeenyu yoo arganne hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaa keessa jiran kanuma aadaa Oromootiin dagaagditoo guddate san qabadhee osoo isaanii wajjin hojjedhee ni barbaada. Garuu immoo isaan
yookaan kaameraamaanii tokko Addis Ababaadhaa fidee dhufee ta'u baadiyyaa isaan keessa geessuun ulfaata yookaan immoo yaasan asii fudhatu deemu natti keessa. Kanaafuu Finfinnee keessatti namoota miidiyaadhaan mul'achuu barbaadne tokko yoo aadaa san xiqqoo isheedhaan hojjetan akkas godhatu hojjechuu dandeesse galee humnaa wajjin deema wanni kun kanaan boodamee fi wanni kun dhugaan nama dheetoo yaadu karaa fuulduraatti.